tarsiimoo mul'ata keessanii sirreeffadhaa taa'aati. Waan biraa miti haati keenyaaf abbaan keenya waa'ee keenyaaf hirba gaafa dhaban hammam nama gaddisiisa. Waa'ee keenyaaf yoo aadan hammam nama gaddisiisa. Hin ta'u malee ijoollee. Dandeenyu wal gorsinu. Yoo poteenshaalii si keessaatti fayyadamte addunyaatu fayyadama. Yoo dandeettiif ogummaa si keessaatti hin fayyadamne yoo ta'e si qofatu miidhamu miti dhalootaaf addunyaatu miidhama. Waa'ee yuunivarsiitii keenyaa waa'een biyya kanaa harkuma keessan jira. Yuunivarsiitiin maarkeetingii. Yuunivarsiitii jechuun lafa gabaa beekumsa bitattu jechuudha. Yuunivarsiitii jechuun lafatti dhaloonni wal qoodu jechuu miti. Yuunivarsiitii jechuun lafatti xinnaa guddaa jedhan miti. Yuunivarsiitii jechuun lafatti gabaa beekumsaa walitti qabatanii ittiin biyya tajaajilan, ittiin dhaloota gama ceesisan jechuudha. Yuunivarsiitii jechuun hiika biraa tokko hin qabu. Gabaa yeroon itti darbe hin ta'inaa hin taanu. Namoonni tokko tokko erga gabaan daldaltee galtee dhaqaniitu ishee haftee bitatu. Waan baay'ee bitachuudhaaf gabaa dhaquu yoo barbaadde yeroodhaan dhaqi. Kwaalitii baay'ee ilaaltee filattee keessaa bitatta. Dhumarratti garuu erga gabaan daldaltee keessaa baate yoo gabaa dhatte waanuma hafatu dirqamaan bitatta malee filattee bitachuu hin dandeessu. Isinittan himan gabaan kun gabaa beekumsaati, gabaa ogummaati, gabaa caalanii argamuuti yuunivarsiitiin. Gabaa haati yooma sabbata hiikkadha jettee yaaddoftu miti yuunivarsiitiin. Gabaa abbaan waa'ee keetiif ala eegu miti yuunivarsiitiin. Gabaa beekumsi maddu. Yuunivarsiitiin lafa itti rakkoo furanidha malee lafa itti rakkoo uuman miti. Maqaan isaa riisarchi seentariidha. Rakkoo hawaasa naannoo kanaa kan itti furru, rakkoo hawaasa godina kanaa kan itti furru, kan qorannee itti baafnu. Harvard yuunivarsiitii beekamaa addunyaa kanaa kan godhe pirezidentii cimaa waan qabaatan qofa miti. Barattoonni baay'ee qabxii haayistii fidan achi waan galaniin miti. Qorannoo addaa qorachuudhaan rakkoo hawaasa sanaa furuurraa kan ka'edha jechuudha. Dhuguma isiniin jedha. Let us stop to live the life of forgery. Jireenya forjidii jiraachuu dhaamne gara gabaa barnootaatti gallee yerootti beekumsa harkisnu. Akka nama kiyyoo darbatee galaana keessaa qurxummii qabuuti. Namoonni tokko tokko galaana keessaa qurxummii kan ittiin qaban kiyyoo xiqqoo darbatu, qurxummii xixiqqoo qabatu. Namoonni baay'een kiyyoo gurguddaa qopheeffatanii qurxummii gurguddaa qabatu. Aluma tokkoon kan gabaa quubsu, aluma tokkoon kan biyya jijjiiru jechuudha. Yuunivarsiitiitti beekumsa hin horanne yoo ta'e eessatti horanname natti himaame. Waggaa tokkoffaatti beekumsa hin horanne yoo ta'e, waggaa lammaffaatti beekumsa hin horanne yoo ta'e, waggaa sadaffaatti beekumsa hin horanne yoo ta'e, yoo waraqaa sana nuu kennan, yoo gireedii nuu kennan, gireedii hunda isaa adda irratti barreeffanne miti. Beekumsi meentaalitii keenya keessa hin jiru taanaan. Yuunivarsiitiin yaaddoo ta'uu qabu. Yuunivarsiitiin furmaata hawaasaa, furmaata biyyaa ta'uu qaba malee. Kun moo eenyurraa dhufa jettan isinirraa dhufa. Yuunivarsiitiin kun jijjiiramuu kan danda'u sababa hooggantoonni sirriin duwwaan isin dura taa'aniin miti. Sababa isin nama sirrii taataniin mul'ata sirrii qabdaniif yuunivarsiitiin kun hin jijjiirama. You are the ambassador of this university. Wanta hundumaa danda'a, wanta hundumaa beeka, wanta hundumaa caalaa argamaa, wantoota xixiqqoo bara darbaa. Caaluu keessan tuffachuudhaan agarsiisaa. Waan guddaatu isinirraa eegama. Tokkummaa keessan eegaa, tokkummaa saba biraa eegaa. Namaaf lafa qabaadhaa. Isin kabajamoodha. Duris akka sabaattis beek garuu waan tokko isinitti hima. Eenyuudhaan illee immooshin diriiverii waan ta'e tokko illee haasa'inaa. Kana booda walitti himaa maalleen gadda maallee injine waliin jedhaa. Mul'ati nama tokko akkasitti hafuun barbaadu. Wallaggaa yuunivarsiitiin galma keessan miti karaa isin keessa darbitanidha malee. Yoo isin waan ta'an hojjettanii asitti haftan tokkoo waan tokko isin hirkatti bade bara keessan guutuu qubaa keessan raftu sammuun keessan garuu isin gaafata. Kanaaf waan guddaa isinirraa eenna dhaloota ganama waan manaa ba'eef galgala hin irraanfanne ta'uu qabdu. Dhaloota
mo'ichi isaa itti fufe ta'uu qaba. Dhaloota injifannoo amaleeffate ta'uu danda'uu qaba. Laayifiin keessan irraa laayifii yuunivarsiitii ta'uu danda'a. Kan nama baay'ee waggaa 10 irraas laayifii yuunivarsiitiiti. Kan namoota mul'ata qabanii garuu waggaa 10 irraa laayifii yuunivarsiitii miti. Laayifii ka qabudha. Value of education. If you know the value of education, one thing in the tulfatin jiru. Value barnoota warrumti qarshii qaban fakkeenyuma maal isinii fudhadhaa. Intala isaa Obaamaan erga pirezidentummaa irraa bu'ee qarshii guddaa kaffalee unexpensive iddoo jedhamu yuunivarsiitii Ameerikaa keessaa itti barsiisaa jira. Because value of education itti Obaamaa jijjiire waan ta'eef. Utuu faayidaa barnootaan barin faayidaa waan tokko haasa'uun sheemii natti fakkaatan tokko. Fakkeenya kan marraattan soofaan mana Obaamaa kana fakkaata jedhee nama haasa'u nageenyaan. Suufiin Obaamaa kana fakkaata jedhee nama haasa'u nageenyaan. Konkolaataan Obaamaa kana fakkaata jedhee nama haasa'u nageenyaan. Ilaalcha Obaamaaf beekumsa Obaamaa kana fakkaata nama jedhu garuu dhaga'iran. Waan xiyyeeffannoo barbaaduuf xiyyeeffannoon kennine dhaloonni xiyyeeffannoo kan barbaadu barnoota ture. Xiyyeeffannoo kan barbaadu tiraansfoormii kan godhu meentaaliitii keenya ture. Garuu dur kutaa 12 xumuranii biyya alaa gaafa dhaqan digiriirra darbanii maastersii baratu turan. Namichi baay'ee jaallatamu luba guddinaa tumsaa jedhamu kutaa 8tiin biyya Kambaataatii bahee biyya Ameerikaa dhaqee nama digirii honorlist warra jedhaman warra qabxii olaanaa fidan keessaa tokko ta'ee eebbifame. Keessumaa warra westerni warra Ameerikaa fa'a bara 1971 Tookiyootti riisarchii isaanii wajjin geggeesseen asii dhaqee isaanirraa baratee isaaniin dibeet godhee mo'ateera. Akka sabaatti akka biyyaatti akka dhuunfaatti ta'u yeroo itti rethinking goonu yeroo itti redesign goonuudha eenyummaa keenya. Redesign mul'ata dhuunfaa mul'ata biyyaa mul'ata yuunivarsiitii mul'ata maali redesign yeroo itti goonuudha. Deebinee yeroo itti ilaallu. Greatness is not a gift, Obama. Greatness is not a gift. Guddinni saba Oromoo kennaa Rabbi isaa kenne qofa miti. Hojii guddaa waan hojjetaa tureef mul'ata guddaa waan qabuuf eenyummaa guddaa waan qabuuf saba guddaa jedhame. Sabi kun waggoota dheeraadhaaf illee kan inni jibbamaa tureef eenyummaa jibbamu waan of keessaa qabuuf miti. Eenyummaa Oromoo jibbu waan of keessaa qabaniif malee. Greatness jechuun kana la hojjetanii agarsiisu caalanii agarsiisu dhamanii waan biraa tokko miti. Kanaaf mul'ata redesigning nu gaafata. What comes into people's mentality? Waa'ee Wallaggaa Yuunivarsiitii uummanni kana booddee gaafa dhaga'u waan gaarii dhaga'u moo waan hamaa dhaga'u filannooma keessan. Jaartii iji see jaamaa dargaggoonni simbirroo qabanii bira dhaqanii simbirroon kuni lubbuu keessa jirti moo duuteetti ittiin jedhan. Simbirroo qabanii jaartii iji seen argine bira dhaqanii jaartiin akkasittiin jedhan ijoollee jedhan. Waa'een simbirroo kanaa yan duuteetti sin jedhu jirti sin jedhu waa'een simbirroo kanaa harkuma keessan keessa jirti jedhan jaartiin. Maaliif jennaani yoon jirti jedhe harkuma kee keessatti maal goota hin ajjeefta. Yoon duuteetti jedhe gallachiftee immoo barreessifta. Kanaafuu harkuma kee keessa jira. Waa'ee yuunivarsiitii keenyaa waa'een biyya kanaa harkuma keessa jira. Waan harka keenya jirudha. Kanaafuu waa'ee kanaa yoo maal goone waan baay'eetu dhaga'ama. Waan baay'ee garuu akkamittiin immoo namanu. Mee barsiisaan assaayimentii 7 gaafa isinii kennu sammuun keessan meeqa? Sammuu tokkotti assaayimentii 7 kennuun barsiisonni. Akkamitti assaayimentii 7 akka hojjettu beektaa? Assaayimentii 7 kana diippilii beektee miti. Nooleejii isaa isa olaanaa yoo beektetu assaayimentii 7 kana mo'atta. Kanaafuu nuyi nooleejii isa olaanaa yoo qabaannedha wantoota xixiqqoo mo'achuu kan dandeenyu. Lafaa kaatee
hammuma ola deemtu waa tuffataa deemtu. Wanti xixiqqoo irraa haasoftanii ji'a dhufutuu dhufanii interviyuu isin godhanii haasaa koo ji'a darbeetti baay'een qaanaa jedha namni baay'een. Dhuguma isin jedha laa. Waan irra guutanitti torban irraa qaana'uu qabdan. Waan bortaasiftanitti waggaa dhufu qaana'uu qabdan. Profaayiliin keessan guyyaa tokko nama guddaa taatanii gaafa dubbifamu seenaati yuunivarsiitii keessatti itti dabarsitallee hin dubbifamu waan jedhu keessaa. Namoonni baay'een erga iddoo guddaa ga'anii qaana'an lakka akka nama iddoo guddaa ga'anii beekan turanii profaayiliin isaanii waan gadhee ture. Profaayilii kee ammumaa sirreeffadhu. Maqaa gaarii, eenyummaa gaarii. Biyya kana keessatti waan baay'eedhaan beekamna nuyi. Toleransiidhaan beekamna, caalleedhaan beekamna aadaa durii keessatti. Waa'ee keessan bilbilaan maal dhaga'an maatiin? Maal dhaga'u biyyi? Sababa kootiif ijoolleen ollaa keenya barachuu hawwaa jiru moo barachuu jibbaa jiru mee? Let's back to our family. Erguma ilma baluutiyyuu maal godhu barnoota, erguma intala baluutiyyuu maal gochaa mana barumsaa dhattu jedhanii sababa keetiif sababa kootiif ijoollee warra xixiqqoo mana barumsaa irraa dhowwaa jiru moo mana barumsaatti argaa jiru? So we have to discuss. Waa'ee yuunivarsiitii kana baay'ee appreciate kan isin gochuu barbaadu. Dhugumaan isiniin jedha yeroo laaqana nyaannullee terbashaatu fa'aa tezallaqee fa'aa wajjin haasaa barattoota wajjin isuma dhuguma naaf filaata. Ala disipiliinii isin amma ammaatti agarsiiftan rabbuun gatii keessan isiniif baasu galatooma mooraalii ofiif hin kennu. Baay'ee you are doing great job. Hojii guddaa hojjetaa jirtu. Garuu hojii baay'ee guddaatu immoo isin eeggata. Ijoollee yoo namni tokko dogoggore abaluutu dogoggore hin jedhinaani ofitti qabaati this is your mistake jedhaani. Maaliif beektu nama asitti tokko wajjii wal baddan tokko bor tokkoon ati ministeera taate inni ministeera deetaa ta'e tokkoon ati inni ministeera deetaa ta'e akkas taate wal argita. Wallagga yuunivarsiitiin waggaa baranaa waan nagaa hojjechuudhaan xumuree piis piraayizii akka yuunivarsiitii yoo badhaafame maal ta'a? Inni waggaa sadaffaasaa dafee xumuree mul'ata bira ga'uudhaaf yoo fiige maal ta'a? Bara si'anaa kan ka'e namoonni baay'een abdii kutachuurraa kan ka'e yuunivarsiitii xumuruun barbaadanii jedhama. Yuunivarsiitii keessa kan galachuu naannoo barbaadu. Hojii argattan argachuu baattan mul'anni keessan garuu fuulduraatti deema. Eenyummaa hojii olii qabaatan hin barbaadu. Nama tokkotu barannu yuunivarsiitii dhufeetu ijoollee nuun jedhe. Daabboodhumaaf biratti yoo taatan nuun jedhe Baardaaritti dhufee nama hin taatan nuun jedhe. Dhaloota daabboodhaa olitti fageessee taa'an. Dhugumaan isiniin jedha. An waa barachuudhaaf dirqama miidhamuu hin qabu. Konkolaachisaan tokko waa'ee balaa konkolaataa baruudhaaf dirqama naafachuu hin qabu jalqaba. Ijisaa harkisaa baduu hin qabu jalqaba. Warra iji isaanii badeef warra harki isaanii bade warra miilli isaanii bade irraa argeetu barata. Galaati riizaan godhaa dhugumaan isiniin jedha miti amala amma qabdaniin ittuma ofuuftan waggaa kana sirna riikardii nageenyaa hin cabsitu. Tokko yaaddoon hin caba. Lama hawaasi waa'ee keessaniif hirriban dhabu. Waan biraa miti haati keenyaaf abbaan keenya waa'ee keenyaaf hirriba gaafa dhaban hammam nama gaddisiisa. Waa'ee keenyaaf yoo aadan hammam nama gaddisiisa. Hin ta'u malee ijoollee. Ammoo dandeenyu wal gorsinu. Dhaloota ganama waan manaa ba'eef galgala hin irraanfanne ta'uu qabdu. Dhaloota mo'ichisaa itti fufe ta'uu qaba. Dhaloota injifannoo amaleeffate ta'uu danda'uu qaba. Dhaloota mul'anni isaa itti fufe kan baay'een asumatti dhaabachuudhaaf jedha waan ta'eef yoo dhuguma viijinii ifaa qabaatte wantatti dubbattu hundumtuu hiika qaba. Wantatti gootu hundumtuu hiika qaba. Amma viijinii isnaatti dilluujiin jedhachirraa isa eegamaa dabarsarraa jechuudha. Har'a tokkoon keessan irraa waan tokkoon barbaadu. Mul'ata keessan riidizaayin godhaatii ilaalaa. Riidizaayin godhaatii ilaalaa mul'ata keessan. Dhaloota maaliif jedhee of gaafatuun barbaadu. Dhaloota gaaffii cimaa gaafachuudhaaf fiiguun barbaadu. Dhaloota gaaffii cimaa deebisuudhaaf fiigu malee. Gaaffii cimaan hin jiru addunyaa kanarra
deebii cimaatu jira addunyaa kanarra. Mul'ata dhalanneef sana mul'ata ganamaa keenya sana akka alaarmii bilbilaatti fudhadha gaafan sineen jedhu nama mul'ata qabuuf alaarmiin sun bilbilee waameetiyyuu mul'ata isaa sana mul'ata qaba mul'ata kanaafin yuunivarsiitii kana dhufe kan jiru sana akka inni boru godheetiyyuu mul'ata isaatti akka inni cimu kan taasisu. Jireenya ofiitti qoosuun barbaachisaa miti. Namaayyuu akka barattootaatti akka nama addunyaa barnootaa keessa jirutti yeroon baay'ee qabeenya addunyaa kana keessa isa olaanaa waan ta'eef qabeenyi namni hundumtuu walqixa qabu fayyaas miti. Fayyaa namni tokko inni kubsataa namni tokko maal ta'uu danda'a qabeenyas miti. Garuu inni guddaan qabeenya inni guddaan maalidha? Warqee meetii osoo hin taane yeroodha. Uumanis kan nama hundumaa walqixa guyyaa keessa isaa 24 kan nu laate yeroo waan ta'eef yeroon kun qabeenya guddaa ta'uu isaa argisiisa. Kan irratti guddachuu dandeenyu. Kanaaf namni tokko garaagarummaa barataa gidduutti garaagarummaan qabxiis garaagarummaan beekumsaas guddinnis kan inni dhufu yeroo isaatti fayyadamuu fi fayyadamuu dhiisudha. Kanaaf barattoonni yeroo isaanii itti fayyadamu. Akkamitti akka itti fayyadaman maaliif akka itti fayyadaman duraaf duuba isaa eeganii yoomessa isaa eeganii maal godhuu qabu jechuudha itti fayyadamuu qabu. Yeroo keenya karaarra deemuudhaan wantoota garaagaraatiin mul'ata dhabuudhaan dabarsuu hin qabnu namoota ordofuudhaan wanta namni nutti fe'ee qofa ajandaa namoota qofa gara olii gadi oofuu osoo hin taane kaayyoo keenyaa fi mul'ata keenya galmaan ga'uudhaaf maalidha jechuudha qabeenya keenya isa guddaa yeroo isa ta'e kanatti fayyadamnee milkaa'uun akka dandeenyu. Namni tokko yuunivarsiitii kan galeef baratee successful ta'e barumsa isaan galma ga'ee biyya isaatti jiruu fi dandee biyyattii isaatii fi hawaasa isaatii fi addunyaa fi fakkeenya ta'uu dhabeetta akka yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiran hundaafuu akka fakkeenya taatu akka nuti kakaanu hamilee nuu keessatti uumee jiraatti. Dr. Bishaatu Farradeen jedhama. Ittaantu pirezidaantii Wallaggaa Yuunivarsiitiiti. Yuunivarsiitota Itoophiyaa jiran keessaa iddoo adda addaatti rakkoon adda addaa uumamaa jira. Sababa rakkoo adda addaa uumamaa jiru kanaan ijoolleen barumsa isaanii yeroo adda addaatti addaan ciccita. Isa kana immoo hubannoo dhuumuudha waltajjiin kun inni guddaan hubannoo dhuumuudha. Barataan maaliif yuunivarsiitii dhufe? Maaliifis as jiraata? Yeroo as turtii isaa sana keessatti immoo maal godhee gochuu maal hojjetee darbuu qaba? Isa jedhu yoo hubate gahaadha isa kaaniif. Maaliif rakkoo xixiqqoon yeroo barnoota isaanii gubuurratti iddoon argatan waan ta'eef. Nunis kan goone kanadha. Hubachiisuu ijoollee keenya. Maayini rakkoowwan jiranii rakkoowwan kana irratti immoo akkamiin keessa darbuu qabna maal gochuu qabna kaayyoon keenyas immoo maali dursa maaliif dhuftanii kaayyoon keessa maali kan dhuftaniif immoo dagachuun qabdan isa jedhudha waltajjittees maaliif naannooma jireenya isaanii irrattidha leenjiinis kan kenname eenyummaa isaanii akka yaadataniif jecha malee waan addaa afaan akka wal qabate miti. Akka carraa ta'ee yuunivarsiitii keenya keessatti amala ijoolleen keenya agarsiisan irraa wantoonni iddoo adda addaatti mul'achaa jiran hin taane haa ta'u malee garuu sodaan iddoo adda addaa waan jiruuf isa kana dursinee hubachiisuu qabna ijoollee keenya kan jennurraan obboleessa keenya kanaaf feerre haa eebbifamuunis immoo akka feerraa keenyatti halkan deemaa bulee kun leenjii kana nuuf kennee jira ijoolleenis baay'ee gammadaniiru. Maaliif tokko yaaddoon adda addaas jira keessumaa yuunivarsiitota warra kaan irraa adda kan godhu kan keenya haalli naannoo keenyatti raawwatamu haalli naannoo keenya jiru xiqqoo ijoolleen akka tasgabbaa'anii attentionii barumsa isaanii irratti hin kennineef gochuu danda'a laata kan jedhus yaaddoon waan jiruuf uummata biras ijoolleen kun tarii bor nahanii maal godhu maal ta'u kan jedhu yaaddoon waan jiruuf simbukkee jirra jechuun humtiyyuu waan guddaadha ijoollee kanaaf simbukkee jirra. Waan biraa irratti xiyyeeffachuu qabdanii barumsa keessan duraa irratti xiyyeeffachuu qabdu kaayyoo keessan dagachuu qabdanii kaayyoo keessan gaafa galmaan geessan inni kaan booddeerran qaqqabaasa jedhu irrattidha malee kaayyoo addaan qabu inni kun immoo nuuf wanni guddaadha furmaata guddaadha maaliif barataan seeraa yoo barachaa hin jiru ta'e seeraan dirqama isaa bahaa waan irraa eegamu gochaa hin jiru yoo ta'e nus hojii biraa hojjechuu hin dandeenye. Maaliif persentii 75% baruuf barsiisuudha. Baruuf barsiisuun hamma nagaa hin qabnetti yuunivarsiitiin tokko hojii hojjechaa jira jechuun ulfaata. Kanaaf isa kana smuuz gochuufidha karoorichi baay'ee wanta gaariidhas wanta guddaadhas jedheen yaada. Fakkeenya taanii argamuu qabu. Wanta iddoo biraatti waan xiqqootiin hamma lubbuutiin wal balleessuutti geessisu isarratti hubannoo dursanii qabaachuu jechuun furmaata guddaadha biyyaaf illee yuunivarsiitiif duwwaa miti furmaata guddaadha maatiifis
Maaliif tokko yaaddoo maatii irraa cabsu, tokko yuunivarsiitii irraa yaaddoo cabsu, tokko jiraataa naannoo kanarraallee yaaddoo guddaa cabsu barattoonni kun. Isaaf isa kanatti fufanii gochuu qabu. Gaafa kana godhan maatiif illee abdii guddaadha. Isirratti dabalataan kaayyoo isaanii yoomiyyuu dagachuu hin qaban. Yoomiyyuu barataan yuunivarsiitii kan dhufe beekumsa argachuuf. Hamma barumsa hin barannetti immoo beekumsa argate jechuun shakkii tokko malee dubbachuu nan danda'a. Barumsa torbee 3-4 ji'a tokko gubaa barataan baradheera jechuun beekumsa argate jechuu miti. Kanaaf yuunivarsiitii hamma dhufetti hamma hin barannetti hamma kaayyoo isaaf hin tattaafannetti barataan kun boruu naannoo kanaaf jijjiirama guddaa fida jechuun ulfaata. Lammii baratetu mirga ofii falmata. Birgaadaa Jeneraal Taaddasaa Birruutu jedhe